Ati Dr. Obsaan Faanis qaaniin qabdu hawaasa keenya irraa illee waa arkachuu dandeessan abbootii qabeenyaa keenya irraa waa arkuu dandeessan because waan guddoo fadhaa jechuudha wanni haasawaa jiru tuni waan diasporaan qofti dalaguu dandeessu miti. Diasporaan baatii jaha jirtu hunda yoo meeshaa gad erguu danda'e warri biyya keessaa yoo hospitaala san jaaruu danda'e ati akkanatti taligaan akkana barbaachiftu nuuf fakkaatti humni tokko biyya alaati humni lammaffaa biyya keessaati kana keessatti illee warri masjida illee odoo hirmaattanii guyyaa jummataa tokkoof qabdanii masjida hundaa'u ati ulamaa'onni naannoo san jirta ulamaa'onni anni qaaniin qabdu adeero ol khotta gumaa keessan guuradha ittuun qaanfatina nama isanirraa fudhatu dhiifama isanin gaafatanii irraan fudhatina isanin jaa kadhaa miti jechuudha kun dirqama oromummaadhaati takka oromummaa san isanii dhiisuu qaban isanii deebisuu qaban oromummaa irratti hin boodan tana isanii deebisuu qaban takka hoo oromummaa isan aarsaa irra kafaltanii lafee irra cabsitanii dhiiga beeytee irra cobsitanii qabeenya keessa itti dhadhaawattan kana adeero dirqama isaati jechuudha dhiifama jechaatu isanii gumaachuu qaban jennee amannaa hawaasa keenya biyya alaarraatis abdii guddaa qabna siyaasaa haasawaa jiru namummaarraa fi oromummaarraa haasawaa jira kasadaffaadhaa abbootii qabee artistoota hawaasa biyyaa jennee abbootii qabeenya illee akkasumatti dubbifame waan guddaa abbootiin qabeenyaas waa hedduu nurraa cufan jennee yaadna fi taafte gaamaagii mootummaadhaanoo gaafiin keenya tokko hatattamaan naannawni saniifiifuu miseensi paarlamaan qabuuti miseensi paarlamaa isaa kute baadiraa irra keessaniiti gaggeessitanii jirtanii nama hawaasa san bikka bu'u bargaa sirna paarlamaa tokkotti ugaa namni tokko du'e bikka isaa san beektee odoo filannoo sanuun geenye filannoo gaggeessuu qabda. You don't have to wait 4 years actually. Aba fakkeedhaaf miseensi paarlamaa tokko yoo retire ta'e yoo haduute by election jetteetuma by election naannoo sanitti filannoo nama san bikka buusuudhaaf goota jechuudha. Yoga naannooni sani miseensa beetee paarlamaadhaa hin qabaatini tokko lammaffaa gaafiin keenya fiifu baajetaa qabaahi lama gaafii guddaan. Baajennummaan naannoo sanii bahu baddannoo bira tareebee kaahii burqaa birattuu qaqallatee gahaadha achi booda oromiyaan guddoodha eenyu quba qaba san booda jechuudha wal burqoo nuti irraa haasofnu beetee daangaa miti jechuudha handhuuraa bara burqaa achittuu lafti beetee lakkoofsa qabdu jechuudha kanaafuu naannoonni kuni mootummaan hatattamaan caasaas guutanii fi nama isaa dubbatullee gootanii fi hawaasa kana akka nu baraatan kabajaan isan gaafanna adde misra ati misru mana fakkaata maqaan isii yoo dogoggoruu baadhe godina Harargee Bahaadhaa ajajjuu amma bulchiisii Harargee Bahaadhaa xiyyeeffannaa naa kennamuu fi karaanis beektee tartiibaan haa ba'uu fi karaa beektee haga tokkos uummatuma agarsiisa injiinara baaddisa ergaa fi karaa uummanni nu haa qotatu jechuudha haa tolfatu kanan isanillee hirmaannaa humnaa uummataatii fi beektee akkanumatti illee gara meeshaatii fi teeknikaatii mootummaan bira dhaabbattanii hawaasa kana tokko tokkotti oofachuu dandeenya mootummaa naannoo oromiyaatii wanni jennuuni baajeenni anniyyaa beete eessatti hafe baankii sinqee keessa jira naan jee tokko beete akkam jennaan adeeroo gaamee keenya bari baajenni keenya si beete baankii sinqee keessa nu haaniti beete achuma nu taa'u jira nu biran geenyeedha kanaafuu maallaqa baankii sinqee keessan naannoo sanitti gaddabarsaa isaanii jan mootummaa naannoo oromiyaatiinis mootummaa federaalaatis hawaasa san dhaqqabuun ati isaniifuu maqaa guddaadha jechuudha hawaasa san Haile Sillaaseen quban qabu dargiin quban qabu wayyaaneen quban qabu bara beetee PP'dhaati hospitaalli nu ijaarame manni barnootaa nu ijaarame karaan nu ijaarame siyaasaa jabduudha yoo katti beeten taate kooridara keessamee tana karaa burqaa kana geessaa yennaan jechuudha hawaasa kanaaf
beete kharati jiraaf kharafi musobati jiraafi filannootti aanullee sagalee bareedduu akkantanii jechuudha. Uummanni kun yoo toltaniif uummata murtii guutuu jechuudha. Oromoo qulqulluudha. Nama yoo arra harka bira kaayatan barullee isaanii laganne isaanii dagan. Tunis gaa tawaa'ee buufata fayyaadhaa burqaadhaati. Tambira takkateerratti daanu billoo fi guysaan gaa seenaa ajaa'ibaa hojjetanii shabboo miidiyaa irratti ammallee namni beekte hawaasa sana harka hawaasa sanii yaate namni quluu beekte anniyaa ol qabde adeero beekte keessaa dubbatti hoottuu boyandaa jechuudha. Yoo fayyaa akka harkatti fayyite odoo beekte dhukkuba sukkaratti sirraan jijjiiramne wanni isaan bira nyaatan beekte waadaa odoo isaan hin qabne. Odoo isaan hin qabne hootaati dubbadda dhugaa hawaasa sanii gabbaasaa dubbadda. Dhugaa hawaasa sanii gabbaa akka biilloon haasawetti akka beekte guysaan haasawetti irrumaa tuttuine namni achi hin turin hin turre namni qabsaawaa taatee hin jiru feetu beekte abaa'oo finjii feetu aayibaa'oo ayfelloo finjii wanni Oromoodhaa hundinuu achi keessaa burqite kanaafuu dhuftanii hawaasa kana. Beete dhugaa isaa san gabbaa dubbadhaa fi kunuufi gumaata guddaa maallaqa qofaa mitarra ni awwaalame haasawni sanii hawaasni sanii irraanfatame akka beete hawaasa san if yaadachiiftan sanii jan tanaa soggaa bira kunne gara Suudiidhaa uggaleene gaa nama 37 hafee nama 37 kanallee mootummaa Suudiidhaa akka tarkaanfii irra fuudhuu deemtu beete joornaallee gabaasee jira jechuudha. Joornaalli Addis Standard da gabaasee warri BBC illeen OMN illeen miidiyaaleen adda adda illee ati miidiyaan Oromoo hundinuu irraa haasawaa jiranii nutis gaa haga dandeenyutti guyyaa 40 kan hundaa'u xiyyeeffannaa kanneef itti deemaa jirra. Ammas yoo Rabbiin fedhe torbaan lamaan nu hafe guyyaa 40 san guutuudhaaf itti fufna. Kaleessa illee gaa bal'inaanii obbo Galamoo Badhaasootii fi obbo Ahmad qabannee dhiyaannee xaliyaa beektii Oromo Global Community Association baasanillee isanii dubbifne turre gaa hawaasa keenya kan Suudiidhaatiif sagalee hataan isanii janna isaanillee bilbilee gaa waan keessa jiran eegasoo nama meeqaatu nu harka aarsaa ta'ee meeqaan nu afqajuudha isanii gabaafna. Gara biyyaa laatiin gaa jilli gara Keeniyaa deemuudhaaf deema. Jilli tokko Trumpin gara Keeniyaadhaa erguudhaa deema. Maaliif Keeniyaan beektee gara Chaayinaa kana nurraa achi deemtii jaanii sossobachuudhaaf Ameerikaan Keeniyaa sossobachuudhaaf tarkaanfii diplomaasiidhaa adda addaa fudhataa jirti jechuudha. Adabadhuu jechuun jiraan Chaayinaa biraa maal gootaa miti. Asuma na'anuma sii wayya. Talaasa kana biraa kun akkuma tilee jeneraatichi itti gaafatamaa beektee itti gaafatamaa gaa oduu irraan turee fi mataa isaanii dheedamuu deema jeneraalli kun itti gaafatamaa beektee wanni dhaati waraana Afrikaadhaa komaandara Jabuutii qubata. Somalilandis dhaqee jira Finfinnees dhufee jira atik maybe torbaan lamaan dhufu fi baatii takkaa fi lama keessatti maybe waa dhagahuun keenya ni malaa jechuudha. Jeneraalli kuni gaa haasoo waa Ibrahim Ture irratti haasawanii hedduu gaalamii hedduun irraa mufatanii jechuudha. Hedduu irraa mufatanii I don't know Oromoo suma fakkaata bara. Oromo le opidio fakata. Anyway, General Tichi America do fe jira ga chinatis ga gaming America latis khane geopolitics ida akatifu fe jira wa hida laga bayalle ga Trump wan darbate qaba sani sakasot mafra hunu ilmalaya sansira dumte na jechu jira shaboni ga beete nordafo khaysan furfada galatoma taftes ha bor walidachana nordaf bikirate tiguta bikatogo gorosresa aga qopita fakat walidachanotti naga waga khaysan thank you.